السلام عليكم. سافرت فين؟ سافرت السعودية، قلت لها مثلا كانت تسافر السعودية. الو ايش ألو؟ قلتي؟ ولا بدنا قلتي؟ سمية تيدون اوي وانا تاك سعودي سافرت جاني ميسا مناتا كتي من التنام حواسا ولين قلنا جود حوا ولين قلني هجا ميشا قوتو قرقرتي سين ديمتو إيسا جرتيسين سايدور الشيرة دلقامي قبق أباوري هريوتا قافا درا كونكولاتا فورتو كونكولاتا دا أبجي أتديبستي جود سين gaafuma Sa'idoon dhufu san furtuu konkolaataadhaas mayyaan deebite qaramaa fuute hamma maaliif deebiftaa jedhaan abdiin. Meeshaa mana keessaa hunda gurguratte amma Sa'idoon lafa dha'ee hospitaala galee jira. Hospitaala jira. Ni gaggabee jirifate. Ilmaan sana akkasitti yaada jedhee maraatu ture. Ilmaan ofii arguudhaaf dhufe akkana jechuudha wallahi. Alagaan akkana nama gootii. Sa'iidoonis hagganaa hunda ofitti wanna callisee osoo namatti godhee waa takka jaarsummaa namatti ergee wanna hin jedhin callisuun isaa dura badiidha jechuudha. Dura jaarsummaa nama ergee nama ishii taasifamteessu jechuudha. Tunni hiriyyaa isheeti. Tanas taatu hawwaa tanas taatu tuunis jechuudha. Inni sobdi malee hanga wanni isiin Sa'idoo waliin baatee akka Sa'idoon hin dhumne godhanii fi karaayyuu akka achiin wanna jettee fi jechuudha. Akka isiin meeshaa gurgurattee booda ani argine jettuu fi waan akkasii gooti jechuudha. Amma kunoo rabbi fayyaa isaa deebisu. Laakiin siraamika irratti lafa dha'ee bilbilaan kaasu asuma ana immoo ani ni gaafadha asuma keessa jirti asuma dhossanii naan jedhan tura amma kunoo Suudi saafartee akkam maal jechuun jedhee baran Mustafaan achi gala warri Sa'idoo fooqii gala Mustafaan daka gala akkamitti arguu dhabe hagi meeshaa manaa guutuu yaafatanii namni gurguratu. Meeshaa peestaalii harkarra fudhan hin taane soofaa waa hunda farshaa lafaa wanni hundi haga yaa'ee saabbatu kana eessa jira? Sa'idoo zabana kana hiriyyaan hin jirtu. Namni bultii namaa gammaduun ta'u waluma ta'ina fakkaata uummanni. Duras akkami fuudhaa Sa'idii akkamitti Sumayyaa irra fuudhaa jedhee namni hundi loluu turan. Achi keessaa ijaarres fakkeenyaaf Mustafaan Abdiin ijoollee ganda isaaniiti jechuudha. Wanna takka arsima takkatti isaan himti. Namni qalatuun jira. Fuudha yoo qalata taate sanis of ajjeesa jennaan fuudhe jalqaba fuudhuuf xiqqaan piraanki irra hojjete ayyoonis of ajjeesa jennaan garasiisas maatiin isaatis isiin dhiisuu didanii jennaan jechuudha. Maaliif maatiin waliin guddatanii maatii hundumaan wal bira jechuudha. Sababa isaatiin maatii isaa waa godhuu danda'a. Osoo isiin bu'aa taate maatii isaatiin dhiisanii nama hedduutu galaafatama jechuudha. Maal dhiirti duruu fuudhuun jirti. Hagana guutuu gahee ilmaan fudhattee baddee fiilmi akkasii irra hojjattee wallahi rabbi keerii haa godhu. Durumaa jettee Sumayyaan nan argitu jaartii qaba jettee asin deebinee yaman asin laalinii jaartii qaba jettee ilmaa qaba jettee jubbasuu turte. Immoo rabbi wal isaan agarsiisu isin jetteef wannaadhaa miti. Rabbi wal isaan agarsiisuun jedhaani. Isaa rabbi fayyaa haa kennu. Wallahi hedduu takka ulfaata. Hedduu ulfaata hiriyyaa namaa namni hanganuma amma ani akkaan yaada kiyyaatitti isiifillee yaadaniitii miti uummanni akkana dhossee meeshaa hunda gurgurchisiisee isii asii baase kun isiifillee yaadaniitii miti. Okay? Jireenya isaanii diiguuf jireenya isaanii balleessuuf jeeruu raahaadhaan nagahaan
ilmaan ofii guddifattu keessaa isii baase jechuudha uummanni kun. Okay? Namni beektanii zabana kana jiru gaarii ati yoo jiraate siin gammadanii. Saayidoo du'aa'ii godhaa fi hordoftoonni kenna. Rabbi isaa fayyisu. Siraamii kasa irra akkasiin lafa dha'ee waan afnatti fakkaanne. Dagara mataati gaggabee baatanii hospitaala gale. An uummanni jedhee uummanni achi keessa jiru sun hanga namni konkolaataan dhufee achi dhaabanii meeshaa hunda guuranii fe'an reef qamoo namamoo maalinni. Saayidoon boru dhufaa feef Sumayyaan mana kanatu yoo masaanuu meeshaa gurgurattee fixxeerti intalti quba qabdi siree isaan qofa hafe siree wannaa afaan qofa intalti quba qabdi jechuudha. Hawwaan quba qabdi waliin galan mana tokkocha waliin galanii hawwaa waliin. Hawwaa waan kana guutuu qaba jettee isiidha. Waan kana guutuu qaba jette. Siistemii midhaan Saayidiin bira dhattee hanga isiin waan haftallee isiin baaftu san akkas goosifte malee hawwaadha wanni isiinis keessa jirti jechuudha. Hatta hawwaa qofaa miti hundi isaanii dhiirti keessa jiran. Sumayyaan kophaa ofiitti meeshaa kana guutuu yaaftee meeshaa kana guutuu gurguru dubartiin jechuudha. Aga inni irra dhufutti. Rabbi fuula nagaatiin walitti deebisee maatii lamaa isaan araarsu. Ilmaa isaallee isaa agarsiisu. Suudiinis biyya wayi qabree miti jechuudha. Laakiin namni irra jiru wal arga. Isaanis Rabbi sabrii haa kennuu fi namni ilmoon tuni midhaan onneetii jedhanii. Hedduu ilmaan tiyyaa duras bilbilaanii arguudha dhoorgitee namatu dhossee na dubbisiisaan argisiisaa jette. Ilmaan dobraa qaba. Durbituun abbaan durba hedduu fedha beektanii nu abbaa keenya irraa beekna. Abbaan durba hedduu fedha hedduu akkasuma durbillee abbaa hedduu jaalatan dhiira caalaa warra shamarraniiti dubratu jaalata abbaanis haadha caalaa dhiira caalaa dubra jaalata jechuudha. Rabbi keeriyaa warra lamaan jidduu keessatti sheexana isaan jidduu baasee isiillee yaadachiisee nama ofirra as deebi'u Rabbi si haa godhu. Suutii taaribaan deemtii jedheen wani naan galee taaribaan deemtii wayita irraa xiyyaarri achi Yemen irraa suutii deemsisu jiru. Marsamuun nu jettu si ilmaan miskiina san guurtee suutii taariba deemtii. Akkami sammuu akkamitti isii hojjeteetiin suudii wanni hundinii waraanni waa hundi jiru ilmaan san guurtee taariba deemti suudii saafara. Xiyyaarri Yemen irraan deemu Yemen biyya lolaati. Xiyyaarri achirraa ka'ee biyya biraa deeman jiru xiyyaarri qubatee biyya biraatii biyya achi dhufu hin jiru. Yoo xiyyaarri baqattoota achirraa dhufee nama fe'u dhufe malee jechuudha. Yemen Suudii jidduu lola jira. Daangaa raawwadhaa jiran. Loltuun Yemeniitii fi kawannaadha. Suudii warra gaaraa jechuudha achi wal dhayan. Wallahi Rabbi isaan haa baasuu jedhaani maatii isaan guutuu hedduu nama dhagahama wallahi hedduu sheebillee. Wallahi hedduu nama dhagahama. Sumayyaan akka malee goote. Wallahi waan hin taane gadalayidde. Sapiraayiz san akkasi gootee akkasitti waa inni godheef kana guutuu maal dhiirti fuutee adi normaala. Wayi waan hin jirre baasee kana guutuu itti dhagahama isheen uftu osoo yoo lubbuu isaatiin baate du'a maarra lubbuu isaatiin baateeti isheen uftu. Wayi dubartii wallahi yoo aarree jenne hooma feene dalaayinaa sammuun teenan hojjetu laakiin warri hiriyyaa hamtuu qilii nama buustani. Hiriyyaan hamtuu qilii nama buusti. Gorsa kennanii fi cuqqaalanii hin taa'inii isa teettiin eeginii bahii badi jedhanii akkasii bachisiisan jechuudha.
osoo namni tasgabbeessu jiraate Sumayyaan homaan taate. Sumayyaan nama oowwaa maraataa sanii mitis nama tasgabbii qabdu yaada qabdu Sumayyaan. Sumayyaan nama yaada qabdu nama tasgabbooftuudha. Amma namni oowwaan ayyuudha. Namni oowwaan namni waan namni jedhee dhageenne sila ayyuudha. Sumayyaa immoo warra Yemen keessaa summiidha garatti tumanii itti odeessanii itti wanti jedhanii biyyarraa baasan. Wallahi Sa'iidoo Rabbi waliin haa jiraatu. Akkas isiniin jedha du'aa'ii godhaa fi Sa'iidoo Rabbi isaa fayyisu. Wallahi Rabbi isaa fayyisu du'aa'ii godhaa fi akkasii subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Wal guddifna. Namni YouTube barachuu barbaadanis profaayila YouTube kana jala jira lakkoofsi kiyya WhatsApp sagalee naakaa lakkoofsa keessan isinii banuu danda'a jechuudha. Irratti dalagadhaa YouTube banadhaati. Akkas isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Wallahi hedduu takka riifadhe wallahi. Ani gaggaafachuu tures nama gaggaafachuu tures namni akkuma waa isin achi keessa jirtu achi keessa dhokattee naan jedhan ijoolleen achi keessa jiran hiriyoonnummaan isaanii jechuudha. Quba waliin qaban ta'ee na soban ta'ee beeku lakkii asuma jirti homaan taane rakkoon hin jirtu. Jaarsonni jidduu wanna jechuun jirra ni araarsinaa jedhan. Hunda isaanii bilbila qabanii dubbisaan. Rakkoo dubartii alagaan tunis rakkoodha bara wallahi. Gaafa sirraa kutatti. Dhiiguma keessan jaaladhaa. Dhiirti dhiiguma keessan jaaladhaa. Wallahi siif inni fatu. Garaan alagaa aga fedhee yoo taate gara alagaa bara. Alagaan bar jaarti masaatiin nama hedduu galaafata. Beektanii tana. Akkasii walla baay'ee haasa'uu feene hedduu na dhagaame ana akka nama takkaatitti hedduu na dhagaame. Akka waa isiirra fuudheef gammadee osoo hin taane namni balleessuun ni jirti. Sunis rakkatee itti seenee jaalatee wayii duratti seenne haala piraankiitiin isarrattuu wanni guddaan wanni meeqaa yaadame waa meeqaa sunis lubbuudha dirqame kalaas wanni ta'ame illaa kee waan akkanaa silaa gochuu hin qabdu ture Sumayyaanii Rabbi isaa fayyisu du'aa'ii godhaa fi bas wallahi ani hedduu akkanatti dhaga'ame.